Harka fuunee maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaa biyya alaa teessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanota hordofaatti kan jirtanii torbee darbe akkuma yaadattanii waa'ee sirna gaa'elaa kaasnee sirna gaa'elaa gubbaarratti gaa'elli maaliin eessatti jalqabame akkamitti sirna kakuu moofaa keessatti maaltu ture keessattuu immoo ergaa qulqulluu Phaawulos gara ummata Efesooniif barreesse boqonnaa 5:22-32 achi keessa kan jiru kaasnee gaa'elli hammam cimaa akka ta'e iccitii guddaa akka ta'e iccitiin kun iccitii mana kiristaanaa Kiristoos gidduu jiru akka ta'e walii ajajamu maal akka ta'e kaasuun keenya kan yaadatamudha. Isinis achi keessa gaatii waan baay'ee akka hubattanii fi ergaa baay'ee dhaamsa baay'ee akka argattaniif gara gaa'elaatis deemuudhaa kan jirtan gaa'ela keessas kan jirtan waan baay'ee akka hubattan abdii guddaa qabna. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaatti fufna. Keessummaan keenya har'a sigaatii Malaaka Tsahaay Maggaabii Addis barsiisaa keenya Luba Diiba Kulluu mul'uu egaatii nuuf dhufanii jiranis istiidiyoo keenyatti argamnee jirra. Qophii kana kutaa lammaffaa keessatti immoo qormaatawwan gaa'elaa ilaalchisnee immoo akkamitti deemuu akka kaasnu kutaa lammaffaa keessatti kan kaasu ta'a. Egaa qophiin keenya qophiin kutaa lammaffaa kan itti futaa nu wajjin ta'anii affeerraa miidiyaa Sootiriyaati. Malaaka Tsahaay Maggaabii Addis baga nagaan dhuftan irra deebiidhaan isiniin jechaati qophiin keenya qophii kutaa lammaffaa yeroo kiristaanotaati. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Baga nagaan na eegdanii nageenya Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ameen. Guddaa isin galateeffannaa. Egaa torbee darbe keessatti waa'ee gaa'elaa seensa isaa hiika isaatii jalqabnee akkamitti eessatti maaltu ture kan jedhu sirna oriitii sirna abbootii keessaatii kaasnee Addaamii fi Heewaan irraa kaasnee hamma dhufnee Efesoon boqonnaa 5:22tti kaasnee immoo jaalalli mana kiristaanaaf Kiristoos kan jedhu kaasnee turre hidhanni kiristaanummaa gaa'ela keessatti bu'uura akka ta'e hundi akka ta'e nutti himtanii ergaa guddaas nu dabarsitanii qabxii baay'ees wantoota hubachuu qabnu nu biraan geessanii hordoftoonni keenyas immoo kanatti akka gammadan abdii guddaa qabna. Mee har'a kutaa lammaffaa keessatti kan kaasnu immoo jaalalli Kiristoosiif mana kiristaanaa abbaa manaa fi haadha manaa keessatti hamma kana guddaa ta'e hamma kana hidhatee iccitii jalqabaa erga ta'eeti booda yeroo ammaa kana istaatiksiin yookaan immoo daataan sirna gaa'elaa keessatti biyya keessas haa ta'u biyyuma amantaa keessa jirtu Itoophiyaa keessatti immoo caalatti hin kaasna biyyoota alaatti sirni gaa'elaa sirna kontiraataa ta'ee hamma kana gadi bu'ee mul'achaa jira. Maalinni Itoophiyaa keessatti samma daataadhaan kanii kun walii kun baay'ate gaa'eli diigame kanaaf rakkoo guddaa keessa yaaddessaa keessa akka jirtu manoonni murtii baay'een isaanii dhimma kana gubbaa irratti wal'aansoon isaaniiti. Maalinni rakkoon jiru qormaata kana maaltu fiduu danda'e jaalalli kiristaanummaa jaalalli gaa'elaa hamma kana guddata jennee torbee darbe hamma sana gadi fageenya eega kaasneeti yaaddoo keessa galee sirni walii kun hamma kana kan baay'ate maalinni maaltu bade maaltu dogoggorame kan jedhu sirna gaa'elaa manni kiristaanaa keessatti kaasna isirratti jalqabna. Malaaka Tsahaay. Tole ka yeroo darbe irratti dhuguma waa'ee gaa'elaa kana gadi kaasnee raawwanne waliin mari'achaati waliinis dubbachaatii turre. Maal inni qorumsi isa adda diigu yoo jenne duraan dursinee ulaagaalee yookaan immoo duraa duuba gaa'elli kun barbaadu raawwachuu dhabuu irraa kan ka'e kan hanga diigamuutti ga'u jechuudha. Duraan dursee Waaqayyoon gaafa jireenya kana uumu jireenya adda hin diigamne taasiseeti kan uumu. Jireenya tokkummaadhaan jiraataniitoo itti darban bara dhufu keessattis mootummaa Waaqayyoo tokko dhaalanii mootummaa Waaqayyoo keessatti akka ijoollee ifaa akka ergamoota isaatitti kan jiraataniif kan itti kaadhimamanidha jechuudha. Asitti jireenya kanaan hin kaadhimamu achitti immoo ittiin jiraatu jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo iyyuu akka mootichi ilma isaatiif cidha qopheesse fakkaattedha. Saniin hin fakkeessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos saniin fakkeessee too hin barsiisa. Egaa inni kun duraa duubni isaa maalinni yoo jenne gaa'elli waan salphaa miti kaasneerra yeroo darbetti guddina isaa hammam akka ga'uu fi of eeggannoo akkamittis akka barbaachisu kaasneerra. Kanaatiif duraa duubni kanaaf raawwatamuu qabu of eeggannoon kanaaf raawwatamuu qabu immoo akka nama mana ijaaruuti. Namni tokko
mana isaa gaafa ijaarratu mana jireenya na jiraachisa ijoollee kootitti hin ce'a jedheetoo yaadu bu'uura isaa gadi fageessetoo ijaaraa jechuudha. Har'a konkiriitiin feerroon maateeriyaaliin adda addaa jiru addunyaa keenyarra. Dursanii abbootonni keenya garuu dhakaadhaan ijaaru. Mana gaafa ijaaran dhakaadhaan bu'uura isaa gadi fageessanii raawwatanii bareechanii ilma ilmatti darbee hanga har'aatitti kan mul'atu manoota baay'ee ijaaranii jechuudha. Kanaatiif gaa'ila kanas gaafa uumnu gaafa raawwachuuf jennu darbeetoo kan jiraatu waan ta'eef akka amma kaasaa turre san mootummaa waaqayyoo keessatti jireenya kan nuuf hiru waan ta'eef of eeggannoodhaan raawwachuutu barbaachisaadha. Egaa kanaaf immoo duraa duuba sadiin ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Duraan dursee gaa'ilaan dura maal raawwachuu qaba namni tokko. Qeerroon tokko qarreen tokko gaa'ilatti osoo hin seeniin maal raawwachuu qaba. Gaa'ila keessatti immoo akka maal raawwachuu guyyaa gaa'ila isaatitti maal raawwachuu qaba. Gaa'ila isaatiin booda yookaan gaa'ila san keessatti maal raawwachuu qaba kan jedhu san hordofuutu barbaachisaadha jechuudha. Inni tokkoffaan fedha waaqayyoo gaafachuudha. Eeyyama waaqayyoo gaafachuu subaayee seenanii akkasumas immoo kadhannootiin karaa beeknuutiin dirqama namni kadhatu daawitii kadhachuun qaba. Galata maaramii sanoo baratan gaariidha. Saniitiin kadhachuun yoo danda'ame gaariidha. Yoo akkas hin taane immoo karaa beekaniitiin waaqayyo gaafachuutu barbaachisaadha. Ulaagaa jalqabaa jechuudha. Waaqayyotu gaafatamuutu qaba. Waaqayyo irraa gaafatanii sanaan booda immoo nama ittiin gaa'ila waliin raawwachuuf filatan sana baruutu barbaachisaadha. Beekuutu barbaachisaadha. Wal baruutu barbaachisaadha. Wal qorachuutu barbaachisaadha. Qorannoo gaafa jennu sanyii eenyuti akka jedhu sanaa miti akka durii sana. Sanyii eenyuti eenyurraa dhalattee eessaa dhufte kan jedhu sanaa miti. Dur akkastu ture. Sanyiin hin qoratama. Kiristoos garuu san nun barsiifne. Sanyii qorachuun hin jiru kiristaanummaa keessatti. Sanyii tokko waan taaneef nuti hundumtuyyuu sanyii hin banne Kiristoos irraa dhalanne irra waan taaneef wanti qoratamu hin jiru. Tarii fira ta'uu fi ta'uu dhiisuun suni mirkanaa'utu barbaachisaadha. Kitaaba tajaajila. Kitaaba tajaajila waan ta'eef. Garuu karaa biraatiin sanyii wal qorachuun inni waaqayyo biraa miti jechuudha. Inni kan biraati waan ta'eef isa san osoo hin taane wal baruu kanan jedhu amala walii walitti baruutu barbaachisaadha. Amala akkamii qaba? Amala akkamii qabdi? Adeemsa ishee kan akkamiiti? Adeemsa hafuurawaa adeemti moo adeemsa hafuurawaan adeemtu inni soon akkamiiti kan jedhu sana akkasiitiin wal baruutu barbaachisaadha. Karaa biraatiin sammuu fi qaaman qophiin hin barbaachisa. Gahumsi sammuu gahumsi qaama inni suni waan guddaadha jechuudha. Inni biraa immoo diinagdeen amma waan guddaa kana ijaarra waan ta'eef gaa'ila ijaarra waan ta'eef diinagdeen achi keessatti dhaabbatan diigamne biyya dhaabbatan diigamne waaqayyoon kan tokko taasise namuu diiguu kan hin dandeenye waan ta'eef isaaf immoo diinagdeen hin barbaachisa. Qeerroon suni qarreen suni hojii qabaachuun isaan barbaachisaa. Waan ittiin boruuf iftaan keessummaa dhufu immoo waaqayyoon kan fidu kennaa isaaniif kenna jira waan ta'eef daa'ima san simachuu danda'an ofii isaaniitii waan ittiin hanga sanaatitti jiraachuu danda'a. Tarii daa'imni dhufuus dhiisuu danda'a. Waaqayyoon heeyyame hanga inni isaaniif kennuutitti hanga heeyyama waaqayyoo ta'u turuu danda'an kun rakkina hin ta'u. Gaa'ila keessatti rakkina ta'eetoo adda ba'umsaaf diigamuu gaa'ila saniitiif sababa ta'uu hin danda'u. Waaqayyoon yeroo barbaadetti kenna waan ta'eef kanarratti baay'isnee dubbachuu dandeenya. Abboonni keenya hanga waggaa 90 hanga waggaa 100 guutanitti daa'ima yoo dhaban rakkoo miti isaaniif. Inni isheedhaaf daa'ima waan ta'eef isheen isaaf daa'ima waan ta'eef maaliif waaqayyoon gaafa heeyyame immoo isaaniif kenna. Elsaabeexii fi Zakkaariyaasin ilaalla. Haati manaa koo dulloomteerti ishiin kanaaf gahaa miti jedha Zakkaariyaas. Sanas umuriin koo darbeera ishiinis dulloomteerti. Garuu akkamitti ta'a hanga jedhanitti hanga isaan ofii isaaniitti dinqisiifatanitti xumura irratti waaqayyoon isaaniif daa'ima kennuu danda'eera. Daa'imni argame sun immoo isaan qofaaf osoo hin taane addunyaadhaaf gahaa nama ta'u. Nama akkasiitti waaqayyoon kan kenne. Gaafa waaqayyoon turu jedhu abbootonni keenya fooyya'aa qopheessatti jira waan ta'eef akkasitti eeggachuutu barbaachisa. Kan fooyya'e kan nuti sammuu keenya kan caalu jechuudha. Sammuu keenya keessatti kan yaadne yoo hin taane haadholiin keenya abbootiin keenya yeewwaahannati isaanii kasoomina isaaniitiin maal jedhu seetan yeroo tokko maaloo yaa waaqayyoo sareellee yoo taate naa kenni jedhu. Sareellee yoo taate maaloo dhala naa kenni. Isaan waan caalchisanii kadhatanitti fakkaatee tan akkas jedhan yookaan immoo tarii waaqayyoon kadhannuma koo kanallee ilaalee naaf kenna. Yeroo tokko muudannoo kana keessatti ofii isaaniitii kadhatanii nama hojiin isaa saree ta'e daa'ima hojiin isaa saree ta'e kan argatanidha jechuudha. Amma addunyaa keenya keessatti
laphee keenya keessa waan akkasii waan hawwinuutiif akkas ta'uu danda'eera jechuudha. Egaa wanni ta'uu qabu waaqayyo irraa waan gaarii kadhachuutu barbaachisaadha. Akka abboota keenya qulqulluu akka haadhotii keenya qulqulloota waan gaarii kan hin taane yoo ta'e mana kiristaanaa kan hin kabajne yoo ta'e nama biratti kabaja kan hin qabne yoo ta'e kan gadi bu'e yoo ta'e naan kennin gadaamessa gochuuf jedhe akkasitti kadhatu haadholiin keenya. Kanaatiif inni ulaaga jireenya gaa'ela kanaa ta'uu hin danda'uudha. Walumaa galatti waaqayyoon yeroo barbaadetti kennuu danda'a nuti wanta gaarii kadhachuudha. Egaa inni sun dhufes dhufuu baate nuti waan ittiin jiraannu dinagdee qabaachuun barbaachisaadha. Hanga guyyaa gaa'ela sanaatitti immoo qarree qulqulluu qeerroo qulqulluu ta'anii turuutu barbaachisaadha jechuudha. Inni sun qabsuuradha. Qabsuura san xumuraan gahachuutu barbaachisaadha. Garlii an jennu san fakkeenyaaf garlii abbaa keenya qulqulluu Taklaa Hayimaanootiin dubban, garlii Habta Maariyaamiin dubban, garlii qulqulloota biraatis garliin sun qabsuura jechuudha. Qabsuurri immoo maal jechuudha? Qabsoo hafuuraa. Qabsoo hafuuraa jennee akkasitti hiikuu dandeenyati. Inni sun egaa maal jechuudha? Hanga waaqayyoon naaf dhufeetoo murteessutti hanga inni gatii koo naaf kennuutitti gatii lafa kanaa osoo hin taane kan samii hangadaa kennutti hanga sanaatitti jennee wal'aansoo seexana wajjin qabu jechuudha. Wal'aansoo biyya lafaa kana wajjin qabu, wal'aansoo foon keenya wajjin qabu, tsoomsisuudhaan akka inni tsoomu taasisuudhaan, akka inni sagadu taasisuudhaan, akka inni immoo kadhatu taasisuudhaan akkasitti abbootonni keenya qabsuura isaanii qabsoo hafuuraa isaanii san kan raawwatanii jechuudha. Nutis immoo hanga waaqayyoon qarree tokkoon na taasisutti qarree qulqullaa'aa tokkoon qeerroo qulqullaa'aa tokkoon hanga waaqayyoon tokkoon na taasisutti illee qulqullummaadhaan akkasitti turuun suni gaa'ela kana dura hin barbaachisaa jechuudha. Guyyaa gaa'elaa sanoo egaa as keessatti wal qorachuu kan jedhu keessatti dabarsineerra amantiin jira, haalli amalaa jira. Gaa'elumti kun immoo kaayyoon isaa maalinni kan jedhu san kaayyoodhaan tokko ta'uutu barbaachisaadha. Sanni wal qabateeti amma wal qorachuu wal beekuu kan jennu sun amantiidhaan amantii qulqulleettiin tokko yoo taate illee namni immoo waan adda addaa keessa jiraata. Karaa adda addaa keessa deddeebi'aa waan ta'eef gara sanaatitti deebisuun barbaachisaadha. Qarreen sun ala kan jirtu yoo taate qeerroon sun osoo namaniin jira yoo ta'e gara kanaatitti deebistee foon kiristoositiin dhiiga kiristoositiin isa haaressuutu barbaachisaadha jechuudha. Gaa'el dubbii fayyinaati kan jennu sun tokkoffaan qabxii kanaatiin inni tokko fayyittiin fayyisa waan ta'eef kanaanis waliin qabamuu danda'a. Kanaatiif saniin wal haaressuutu barbaachisaadha jechuudha. Sanii wal qopheessuutu barbaachisaadha. Erga suni qophaa'ee malee yeroo tokko namoonni akkamitti yaadu Hayimaanoota Igil Hagaree Gaaraa kan jedhu tokko jira. Taraati akkasii san keessa seenanii raawwatanii maal rakkoo qaba amantiin koo kan biraa ta'e amantiin isheetis kan biraa ta'e mana tokko keessa jiraachuu dandeenya waliin jiraachuu dandeenya akkamitti ta'a Kiristoositii fi seexanni tokko ta'uu hin danda'ani jedha qulqullichi qulqulluun Phaawulos Kiristoosii fi Beelihoor tokko akkamitti ta'uu danda'a kan amananiif kan hin amanne akkamitti tokko ta'uu danda'a qulqullummaaniif immoo xuraa'ummaan akkamitti tokko ta'uu danda'a akkamitti kana tokko taasisuu dandeessaa jedha. In ta'u waan ta'eef tokko ta'u waan ta'eef tokko ta'uun isaan immoo Kiristoos hin ta'uutu barbaachisaadha. Qaama tokko jennee abbaan manaa haadha manaa qaama tokko eeggatee akkamitti walakkaatti hiramuun danda'a waan ta'eef kana raawwachuun dirqama ta'a jechuudha. Kaayyoodhaanis tokko ta'uu gaafa jennu kaayyoo san beekudha. Kaayyoon gaa'elaa maalinni lafa kanarratti sagaagalummaa isa biraatirraa eegamne namoonni amma gaa'ela keessa osuma jiranuu gara biraa kan deeman jiru nama lamaa sadi nama baay'ee keessa. Isarraa eegamuudhaaf manan tokko walitti dhufte gaafa tokko qaama keetiin gaafa wal argattu akka qaama biraa biraan dhaqneetiif akka xuroomfneef akka addaan baaneef kanaaf waaqayyoon kaayyoo akkasiisan wal gargaaruun kana keessa jira sagaagalummaa irraa of eeguun akkasumas immoo dhaloota itti fufsiisuun dhala itti fufsiisanii of arguun kaayyoo waan ta'eef san kaayyeeffachuutu isaan barbaachisaa jechuudha. Hamma san of qopheessuudha of ga'oomsuudha. Of ga'oomsuun sun immoo sana hundumaa eegnee kabajnee sagadnee kadhannee jilbiinfannee sana keessa gaafa jiraannu kennaa nu qophaa'e sana eegna gaafa cidhaa sanatti jechuudha. Meedaaliyaa akkuma fudhatan sana namni jabaatee kaate meedaaliyaa isa dhumaa sana shaakala guddaa hojjetan shaakala guddaa gammoojjii baddaa keessa kaatee fiigee dafqee nyaata barbaachisu nyaatee kan hundumaa uffata uffateet gaafa dhumaa gaafa mo'ate meedaaliyaa qaba. Meediyaaleen san mana kiristaanatti kennamaaf jechuudha. Kan isaas kan ishees akkasumatti. Waan dhugaati. Egaa hanga sanaatitti haala kanaatiin of qopheessuutu barbaachisaadha. Maaliif akkuma ammas hin jettan sun badhaasni sun dadhabbii malee hin argamu waan ta'eef. Waanuma tokko utaalanii raawwatanii waa gaarii argachuun hin danda'amu.
waan gaarii argachuudhaaf turuutu barbaachisan. Turtii san keessa immoo hojjechuu, qorachuu akka amma jenne san raawwii kana raawwatanii gaa'ela isaaniitiin duraaf qopheessuun waan barbaachisaa ta'a jechuudha. Guyyaa gaa'elaa sanitti yookaan immoo yeroo gaa'elaa sanirratti immoo yookaas lammaffaa irratti yeroo baay'ee addunyaa keessatti namni kan itti xiyyeeffatu waan har'a mul'atu. Waan guyyaa gaa'elaa sana mul'atu. Addunyaa keessatti numaayyuu maal jedhama? Shamarree tokkoof yookaan immoo qarree tokkoof guyyaan gaa'ela ishee maal akkas jedhamee raawwateetu akka waan guddaatitti kan itti xiyyeeffatameetu ilaalamutu jira. Waan diraamaa ta'ee darbu miti. Waan guddaa tokkootitti akkasitti kan ilaalamutu jira. Gara kiristaanummaatitti gaafa dhufne garuu xiyyeeffannoon keenya maal irratti ta'uu qaba gaafa jennu waan hafuurawaa san waan boruuf iftaanitti fuuldura waaqayyo nu dhaabu san mootummaa waaqayyootiif gahaa kan nu taasisu san as keessatti nu tokko taasisuudhaaf icciitii warra raawwataman san irratti xiyyeeffachuutu barbaachisaa. Sirna takliilii san irratti kan raawwatamu gonfoon nuti raawwannu sun kabajni nuti argannu sun qabsoo hafuuraa raawwanne saniiti badhaasni nuti badhaafamnu sun isarratti kaayyoo godhachuutu yookaan xiyyeeffachuutu barbaachisaadha. Egaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin eebbifamu mana waaqayyoo fuuldura dhaabbatanii waltajjii waaqayyoo san irratti taabota waaqayyoo fuulduratti dhaabbatanii waadaa walii galuu san qofa osoo hin taane isa eeguudhaaf amman qophii akka ta'anii isarratti xiyyeeffachuutu barbaachisaadha malee nyaataaf dhugaatii affeerraa obboloota koo waamne warran beeku waamne warran wajjin baradhe waamne warran wajjin hojjedhu waamneedhanii of dhiphisanii iddoo biraatti illee namarraa fuudhuudhaan qarshii hanga liqii fudhachuutti jechuudha. Liqii fudhatanii boruuf iftaanitti waan jireenya isaanii keessatti isaan jeequ kan raawwatan jiru jechuudha. Achuma yoo ta'u inni malakas asirratti amma misirroon takka amma sirnuma gaa'eluma raawwatamu sirnuma takliilaa ta'ee baasiin isheen liqeeffannaa affeerraa otoo hin ta'in diddibannaa qaama ofiidhaaf jedhamee baafamu suni marti gaafa tilmaamamu sirna mana kiristaanaa barbaaddu Kiristoos miidhagsee bifa keenyaan haa uumnu jedhame sana suni martiyyuu dogoggoran finne wantoonni amma ta'aa jiran wantoonni sirna manni kiristaanaa hin eeyyamne sun mataan isaayyuu waan deemaniif kan beekan fakkaatu sirnumti gaa'elaa raawwatamu takliiliin godhatan sun dhuguma hubannaa reefu bilchaachuu jennu sana keessatti otoo hin ga'in kan hanqate fakkaatu wantoonni diddibatanii yookaan nama keessattuu dubartoota irratti mul'ata kun qarrittii irratti mul'ata. Qeensi kan biraadha kan ishee miti rifeensi kan biraadha kan ishee miti qalamiin kan biraadha kan ishee miti keessa darbee nyaarri ijaa kan ishee miti. Kana gaafa ilaallu sirni gaa'elaa sun maal akka ta'e hubachuu dadhabuu keessatti waan jiru fakkaatu mee akkamitti kaastus kan waan gaariidha kan kaastan. Egaa xiyyeeffannoon keenya kanarratti akka hin taanedha amma warri Kiristoos hin jiraannu Kiristoos tokko akka nu taasisu barbaanne kana hundumaayyuu koo inni nu uumeera bareecheetu maarree inni uume kun osoo turratti dabalamuu baalte osoo qarshii keenyas baannee raawwanne diddibachuu baanne itti qaqaxxaluu sodoo baanne innumti qabnu sun maaliif jarri kun yoo wal jaalatan walaa qoratan gaafa jennu sanuma walaa qorataniif amma isa nama fuulduratti isa orma fuulduratti mul'atu sana osoo hin taane isa fuulduratti mul'atu sana normaaliin sun jira miti oriijinaaliin sun isumaan eega wal jaalatanii eenyuuf isheen nama biraatiif miti har'aku eenyuuf qophoofte akkasii nama biraatiif osoo hin taane isuma ishee beeku saniif isa ishee qorate saniif isa ishee jaalate saniif isa ishee wajjin tokko ta'uu barbaade saniif waan ta'eef kun hundumti hin barbaachisu kun immoo wal dhadhabsiisuu ta'a waaqayyo birattis kan jaalatamu miti caalan beeka jechuudha waaqayyo ati sirreessine kun asaasitti atiin dogongorte kana sirreeffadha kun immoo gantummaa miti waaqayyo gantummaadha kuni ta'uu hin qabu kiristaanota biratti wanta akkasii raawwatamuu hin qabu tarii namoonnis gaafa gaa'elarraa fagaatan baay'een isaanii amma gaa'elarraa fagaatanii raawwatanii umurii baay'ee kan lakkoofsisan kana sodaachuurraa kan ka'e hin beekna qabeenya yeroo cidhaa bahuu kana dhabuurraa kan ka'e fedhiin obboleettiiwwan keenya immoo fedhiin qarreewwan immoo irra caalaa dabala waan ta'eef kanarratti akkas eeganaan taane akkas eeganaan goone kana eeganaaf hin raawwanne akka amma jennu kan meekaap irratti kan bahu qarshiin jira addaraasha kireeffachuun yookaan hoteela kireeffachuu kan ka'e yookaan karaa hin taanetti kan walitti dhufan jiru yookaan immoo addas citanii osoo wal jaalatanuu kan addaan jiraatan jiru jechuudha. Kuni jalqabayyuu walitti dhufeenya sirrii miti warra dogoggoraarra jiru. Kan waaqayyoon jaalatu miti amma lapheedhaan gara isaatiitti deebi'uutu barbaachisaadha. Kana sirreeffachuutu barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyoorraa kan feenu nuti sirni takliilii sun akka raawwatamu. Fannoo waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin akka eebbifamu. Abbootii keenyaan akka eebbifamu. Mana kiristaanaa saffuun duratti
waadan nuti gallu suni akka inni jiraatu fi foon isaatiin eebbifamu dhiiga isaatiin eebbifamuun suni gahaadha jechuudha. Bakka bu'ee mana kiristaanaa bakka bu'ee Kiristoos abbaan manaa Kiristoos ta'ee haati manaa mana kiristaanaa taatee wareegama sana keessatti bakka sana bakka bu'ee dhaabbannaa Kiristoos fuuldura dhaabbannaa mana kiristaanaa keessatti taani gaafa dhaabbannu hammam bakka kennu akka qabnu. Isa sanaaf bakka kennuudha jenneetu egaa isa sanarratti immoo namni amanamuudhaan kan eebbifamu xiyyeeffannoo keenya qulqullummaa keenya irratti goone egaa sirni nuti raawwannu sun icciitii guddaadha waan ta'eef icciitii guddaa sanaaf bakka kennine durumaan dursine mana kiristaanaa keessatti barachuun barbaachisaadha. Abbootiin isa san barsiisutu barbaachisaadha. Hubachiisutu barbaachisaadha. Akkamitti akka jiraachuu qabdu akka qarreen tokko qeerroon tokko akkamitti akka inni jiraachuu qabu barsiisuu fi sanaan guddisuutu barbaachisaadha. Qulqullummaa isaanii osoo hin xureessin iddoo san akka isaan gaaniitiif. Fakkeenya 28 Solomoon namni amaname baay'iseetoo eebbifamaa jedha. Namni amaname baay'iseetoo hin eebbifama. Inni amaname inni gocha isaatiin jiraate hanga xumuratitti kan ture inni kan eebbifamedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasitti dubbata. Saniif bakka kennuutu barbaachisaadha. Kanarratti Waaqayyoon sodaachuu waan isaaf raawwattu irratti waan isheedhaaf raawwattu irratti Waaqayyoon sodaatanii deemuutu barbaachisaadha. Kanaafis ከመዚህ ተዋረክ ቢኢሲ ዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ቁልቁልች ዳዊት ሞ ፋርፈና ሳ ዲባፍ ዲግደም ይሰደ ለኮሳ ፍሩ ረቲ ኩኖቲ ነምኒ ዋቀዮን ሶዳቶ ከስቴ ቢፈማ ያ ሃዳ መናቲን ቢፈማ እንሱ ዋቀዮ ራርገማ ዋንተ ሃቲ መና ጋሪ አባም መና ጋሪ ሰንረ ደርቤሞ ኢጆለን ግዱሳኒቲ አርገመን ሱኒ ከራ ዋቀዮቲን ኤቦ ዋቀዮት ራከን ከ ያርገማ ዋንተ ኤፊ ነምኒ ዋቀዮን ሶዳቱ akkanatti kunoo hin eebbifamaa. Kennaan kana caalu immoo jiru biyya lafaatti kennaan haadha manaaf abbaa manaa caalu hin jiru abbaa manaaf kennaan haadha manaa caaltu hin jirtu. Meeshaan nama bakka hin bu'u. Nama jechuun immoo qaama ofii jaallattu lafee korraa kan baasee Waaqayyo kennu caala immoo hin jiru. Kanaaf bakka kennuuf bilchaachuun achitti of eeggachuun Waaqayyo gowwoomsuun hin danda'ama. Hin danda'amu. Haalonni suni amma garamitti akka nu deebisaa jiran booda akka kaasnu rakkoo qormaata kanatti kan fidaa jiru ulaagaa amma jalqabaa kaastanii gaa'ela fuulduratti maaltu guutamuu qaba. Sirna gaa'elaa sana gubbaarratti akkamitti dhaabbachuu hordofuu dhaggeeffachuu Kiristoos fuuldura dhaabbannee jira. Kiristoos qaamaan mul'ata miti sirna fooniif dhiiga Waaqayyoo gaafa jennu Kiristoos qaamaan argina. Achi keessa yeroo dhaabbannu kabajni bakka sanaaf laannu mana kiristaanaa bakka bu'eera maal goote manni kiristaanaa bakka Kiristoos bakka bu'eera Kiristoos maal raawwate kan jedhu sana hubachuu dadhabuu keenya akka waadaa gatii nuun kaffalchisne isa sana eeguu kan jettan irra jirtu. Innaa sanaan adeemutu barbaachisaadha. Isa sanaa jechuudha amma xumura jireenya keenyatiif bu'uura kan nuuf ta'u. Isa kanatu nuuf ta'a malee wantoonni addunyaa keessatti argineetii fi waanuma argineef kan raawwanne sun. Isa subannee raawwannaa faayidaa isaa osoo hin beekin kun namoonni raawwatan baay'eetu jiru. Maal inni faayidaan isaa? Anarratti maal na dabala? Yookaan boruuf iftaanitti koo nafa keenya kan hubuu saayid effeektii baay'ee qabaachuu danda'a wanti sun. Qabas immoo argine. Isa san osoo hin beekin osoo hin hubatin ofirratti raawwachuurra waan xiyyeeffannoon nu barbaachisuuf sagalee Waaqayyoo kan jedhuuf kitaabni qulqulluu kan jedhuuf Kiristoos kan jedhuuf bakka kenninee karaa kanaatiin adeemuun egaa yeroo gaa'elaati irratti nu barbaachisa jechuudha. Egaa kuni yeroo gaa'elaati irratti gaa'ela keenyatiin booda'oo achuma irratti mee sirna takliilaaf sirna ma'asibaan isa jennu sana irratti namoonni baay'een dogoggorree immoo ilaalcha sana otoo hin qabatin kan ittiin kufnu moo jirra. Waaqa gowwoomsuu kan reefu kaasne sana. Maalinni kabajni takliilii fi kabajni sirna ma'asibaan yookaan immoo kadhannaa takliidhaan ala taasifamu sun silachuun isaanii fooniif dhiiga Waaqayyoo qabu. Ma'asibaanichis takliilinis. Gatii takliiliif jecha rakkoowwan gurguddaan uumaman immoo jiru gonfoo kaawwannu sanaaf jecha. Garuu inni akkamitti ilaalama suni lachuun isaanii sirna fooniif dhiiga Waaqayyoo yoo ta'e kabaja sanarraati nu hanqisaa dogoggorree bakka sanatti yoo dhufne deebinee gaabbini deebistee durbummaatti nama deesti sagaagalummaa keessa kan jiraatu sana qabxii sana akkaasan hin barbaadu. Egaa maaltu jiraas keessatti akkuma duratti kaasatii turre sana qarreen tokkoo fi qeerroon tokko qabsoo hafuuraadhaaf raawwatanii fi inni takliiliin sun kan godhamuuf gonfoon sun
gonfoon sun mataa isaanii irratti kaawwamaa fi gaafa kaa'amu sana hanga irraatitti qulqullummaa kee eegdeerta qulqullummaadhaan turteerta kan jedhu san Waaqayyoon karaa mana kiristaanaatti ragaa isaaniif ba'a jechuudha. Gara fuulduraatitti immoo qabsuurri biraas eeggata. Amma jireenya kana keessa jireenya sadarkaa isa lammataa keessa seenteerta. Namni kan sadarkaadhaan kan guddachaa adeemu waan ta'eef sadarkaa tokko dabalteerta. Sadarkaa kana keessattis immoo si barbaachisa. Qabsuurri kaleessa ittiin hojjette sun qabsuurri kaleessa ittiin dabarte sun si barbaachisa. Har'as qulqullummaan kee haadha manaa kee qofa wajjin ta'a jechuudha. Ati isheedha waan ta'eef isheen immoo si waan ta'eef har'a kan akka argatteerta. Egaa akka abbootonni jedhanitti namni sun walakkaa ture gara tokkootitti dhufeera. Waaqayyoon tokko isaan taasiseera. Kanaatiif takliiliin sun hin raawwatamaaf kabajni sun hin raawwatamaaf qabsuura keessatti qabsoo hafuurawaa keessatti immoo maaltu jira ka'uun fi kufuun jira. Abbootonni keenya namni qulqulluun yeroo torba hin kufa yeroo torba sin ka'a jedha hin ka'a gaabbiidhaan goonka kufuus danda'a goonka ka'uus danda'a fisuun mawdaq mannasaati akkasii qulqulluun jedhamsanu qulqulluun yeroo torba hin kufa miti cubbamaa miti cubbamaa osoo hin taane isa addunyaa keessa jiraatu osoo hin taane qulqulloonni yeroo torba hin kufan hin dogongora isaaniitti irraa hin haroomfaman akka amma jechaatii turre sana nissaas tireessiyoo lazammaa kamadingil jedhanii dubbatu abbootonni keenya. Gaabbiin isa sagaagalummaadhaan ture sana isa cubbuudhaan ture gara qulqullummaatti hin deebistee. Qulqullummaa foonii kennitiif jechuun itti galu. Kan foonii kennitiif kan foonii sun duqqeerummaan isaa fooniin deebi'a jechuu osoo hin taane laphee isaatiin hin qulqullaa'a hafuura isaatiin hin qulqullaa'a Waaqayyoon isa hin qulqulleessaa. Kanaaf immoo ragaa baay'ee qabna nuti abbootonni keenya kan akka Atanaasiyaa isheen jedhamtu dubartiin kufteetoo turte. Yohaannis inni gabaabaan akka ishee qulqulleesse gara gaabbiitti akka ishee fideetoo deeme. Da'uun inni gaabbii osoo hin kenniniif qannoonaa ishee osoo raawwatiin gaafa duutu Waaqayyoon isheedhaaf ragaa bahe qulqullicha saniitiin maaloo mana jalaa fudhatte maaf ajjeeste isheen gaabbii seeniin gaafa jedhuuni isheen immoo gaafuma miila ishee tokko balbala ishee keessa teessistee miila ishee tokko si faana baatu gaafuma sana ishee qulqulleesseera ni dheenedha Waaqayyo gaafa sana ishee qulqulleesseera gaabbii ishee fudhadheefira inni kun maal nutti argisiisa ishee inni cubbuudhaan ture cubbuu isaa keessa gara Waaqayyootitti gaafa deebi'u gaafa gaabbii isaa himatu gaafa qannoonaa isaa raawwatu namichi sun qulqullaa'uu isaati duqqeerroo ta'uu isaati jechuudha. Kanaatiif kufaatii san keessatti immoo namoonni rakkinni isaan argate jireenya hafuurawaa kana keessatti rakkinni kan isaan argate cubbuudhaan kan kufan kan sagaagalanii turan karaa adda addaatiin duqqeerrummaa isaanii dhabanii kan turanii gara abbootitti dhiyaatanii gaabbii isaanii dubbatanii qannoonaa isaanii dubbataniitu sirna qurbaanaa yookaan sirna ma'asibaanii jedhamuutiin wal fuudhuu jechuudha. Takliiliin hin raawwatamuu fi sirni qurbaanaa foonii fi dhiigni Waaqayyoo garuu isaaniif hin kennama. Bakka lachuu jira sirna takliilii keessa jira gatii guddaan sirna dhiiga foon Waaqayyoo kanadha. Egaa inni suni mallattoo dabarte jedhuudha inni kun immoo as keessatti kufeera kufaatii isaatirraa immoo ka'eera. Kanaatiif duqqeerrummaa foon isaa waan hin qabaanne fi inni sun itti hafaa jechuudha. Duqqeerrummaa lubbuu garuu argateera. Duqqeerummaa hafuuraa argateera. Inumaayyuu namoonni amma waan mul'atu kanaaf bakka kennu. Waan barbaadan raawwachaa turanii raawwatanii isa sana himatanii gara Waaqayyootitti deebi'uurra maal filatu laphee isaanii keessatti dhoksanii cubbuu isaanii dhoksanii nama fuulduratti mul'achuu barbaadu. Inni sun namaaf ta'uu danda'a. Waaqayyo gowwoomsuun garuu hin danda'u. Fuuldura Waaqayyootitti qulqulluu ta'uun yoomiyyuu hin danda'u. Waan akkasii kan raawwatan jiru. Egaa nuti xiyyeeffachuun kan barbaachisu namni gara Waaqayyootitti kan dhiyaate gaafa cubbuusaa dhokseetoo itti fakkeessetti dhiyaate immoo cubbuusaa himatee gaabbii isaa galee qannoonaa isaa raawwatee gaafa dhiyaate foon qulqulluu saniif dhiiga qulqulluu saniif kabaja kan kenne yoomi isa guddaan isa kam adda baafachuutu barbaachisaadha. Namoonni sirna qurbaanaa kana akka waan gadi bu'uutitti ilaalu akka waan gadi bu'uutitti takliilichi waan caaluu fakkaata qurbaana caalaa akkas ta'aa jira. Akkasitti ilaalu namoonni baay'een isarratti waan mul'atu kanarratti xiyyeeffatu jechuudha yeroo fixu. Innaa ta'uu kan qabu garuu namni irra caalmaayyuu Waaqayyootti kan dhiyaate fi qulqulluu kan ta'e gaafa gaabbii isaa dubbatee jechuudha. Gaafa gaabbii isaa Waaqayyoon Daawitiin maal jedheen gaafa cubbuu isaa keessaa ka'ee raawwate gara Waaqayyootitti gaabbii galee fuuldura isaatitti gaafa boo'ichaan imimmaan gaafa fuuldura isaatitti siree isaa dhiqaatu ture kan akka laphee kootii argadheeraa jedhe Waaqayyo. Nama cubbamaadhaan eenyuun jenne isaan cubbuu isaa dhoksee hin beeka waan ta'eef eenyuun jedhu isaan garuu kan akka laphee kootii argadheeraa.
jedhee waaqayyoon isaaf ragaa ba'e. Ammas immoo sirna kana keessa namoonni deddeebi'an sirna qurbaanaa kanaan cubbuu isaanii baafatanii himatanii qannoonaa fudhatanii waan isaaniif kenname raawwatanii karaa kanaatiin kan deebi'an akka laphee waaqayyootti kan hojjetan jara kanaadha jechuudha. Gaa'ilichi karaa lamaanuu kabajamaadha. Karaa kanaatiin immoo cubbuu ofii osoo hin dhoksin inni qulqulluu ta'e haa deemu rakkoon qabu gaariidha inni sun. Mana kiristaanatiifis kabaja isaaniifis kabaja isaanii hir'isuun hin danda'amu hin ta'us. Inni qulqulluun taane garuu karaa kanaatiin odoo dhufee karaa kanatti odoo dhufanii waan mul'atu qofaaf xiyyeeffannoon osoo kennamuu baate egaa kanarratti karaa baay'ee anillee iddoon hojjedhutti yeroo naquun nameetu jira. Namoonni gurguddoo ta'an ijoollee kan qaban maaliif akkasitti nu raawwachuu jedhanii raawwatanii iddoo biraa deemanii kan raawwatan mana kiristaanaa biraa deemanii raawwatanii kan raawwatan tageen isaanii raawwatanii haala akkasitti ittiin argine jira jechuudha. Qormaan immoo sana booda dhufu muddachaa ta'a. Qormaan nan akkasii jira garuu nama hubachuu danda'uuf barsiisuudha beeksisuudha kana. Egaa inni suni waan gaariin ta'u. Waaqayyoon dhumni isaas hin bareedu. Sirna isaatiin qofa seera inni nuuf teechiseetiin seera abbootonni keenya nuuf teechisaniin qofa adeemutu barbaachisaadha. Kanaatiif osoo kanarratti xiyyeeffannee kan jedhu saniin kaasne ta'u hanga kanaa geenye. Amma gaa'ila keessa jirra jechuudha. Amma dhimma gaa'ila keessa maal ta'uun akka qabu. Deemnee immoo gaa'ila boodatti kaasnee kuma sadaffaa. Gaa'ila booda irratti immoo maaltu ta'uu qaba? Waadaa yaadachuutu barbaachisaadha. Waadaa seennu san yeroo baay'ee amma nuti kan gara diddaatitti adeemamu gara diigumsaatitti kan adeemamu isa diigamne kana kan diignu jechuudha. Kan waaqayyoon tokko taasise kan diignu maaliini waadaa san yaadachuu dhabuudhaan yookaan immoo duraan dursanii jireenyi gaa'ila keessa jiru kun algaa ba'algaa kan jedhamu mijataa jechuudha. Maaliif bakka mijataa kan jedhu sanii nama bakka buusnu. Anuma akkasii nutti fakkaata mijataa qofa. Rakkinni kan keessa hin jirre gaafa adii uffannu malee gaafa gurraacha uffannu hin jiru nutti fakkaata. Gaafa wajjin nyaannee dhugnu malee gaafa wajjin gammannu malee jaalaluma malee walitti immoo muufachuu waan jiru nutti fakkaata. Isa sasirreessuudhaaf itti gaafatamummaa fudhannu jechuudha. Kanaatiif waadaa san yaadachuudhaan itti gaafatamummaa fudhachuutu barbaachisaadha. Jireenyi ilma namaa yoomiyyuu waan tokko yookaan wal fakkaataa tokko ta'ee toon beeku. Gaddi jira, gammachuun jira, kolfuun jira, boo'uun jira. Isa san keessatti garuu waadaa waaqayyo fuulduratti galle sana yaadachuudha. Dhabuun hin jira, argachuun hin jira. Dhabinsa keessa immoo qabeenya qofaa miti, mucaa dhabuun, daa'ima dhabuun hin jira. Isa san immoo yaadachuudha abbootonni keenya maal dabarsan, qulqulloonni maal dabarsan, warri waaqayyoon isaan jaalatan, warri waaqayyo biratti jaalataman maal dabarsan kan jedhu san yaadachuutu barbaachisaadha. Waggaa 30 guutuu cimanii jiraatanii gara biraa osoo hin dhaqiin waaqayyo qofa gaafachaati kan turan kan Haannaa fi Iyyaaqeem ilaaluu dandeenya kan Simoonii fi kan Aqleesiyaa ilaaluu dandeenya. Waggaa 90 Abrahaam. Waggaa 90 immoo Abrahaam argine. Sanarratti immoo kan akka Zakkaariyaas kan akka Elsaabeet argineera. Kanneen yaadachuutu barbaachisaadha. Dhabuun koo yeroodhaa fi waaqayyoon baruuf iftaan itti yoo dhiisee yoo fedha isaan kennines immoo waan gaariidhaan maaliif nama hin taane addunyaa kanarratti fidee raawwate har'a ijoolleen abbootii isaanii irratti ka'anii ijoolleen haadholii isaanii irratti ka'anii haadha isaanii kan ajjeesan jiru abbaa isaanii kan ajjeesan jiru namoota biraatis immoo kan dhiiga dhangalaasan waan akkanaatiif addunyaarra kan jiraatan jiru isaan akkana addunyaatti fiduurra waaqayyoon isee isa komannaa nuti. Maarree. Malaka Sayamma qabxii gurguddaa manni kiristaanaa giiftii manni ishee waan hundumaan guutuu ta'edha. Sirriiddoo dhimma beekee dhumti. Waan hundumaa qabdi. Kan amma kaasee kana jalqabaa kaas namni kan hundumaa qabdi. Haalli amma ta'aa jiru yeroo addunyaatti faalladha amma nuti warra dhiyaa hordofna jettanitti. Waan hunduu badeera. Jireenyi gaa'elaa kontiraata ta'eera. Har'a wal fuudhanii boru waliiku. Sirna takliilii raawwatanii sirna biraatu dabalamaa. Sanarratti immoo soba guddaa jira, wal shakkuu jira, waan hundumaa kun ta'ee manni murtii kan hundumaan ta'eera. Manni kiristaanaa dhuguma kan qabdu kana kenniteetti, barsiisteetti, labsiteetti, eessatti barsiisuu qabdi sirna gaa'elaa kana, sirna ijaarsa jalqabaa kana hamma barbaachisu sana kenniteetti jechuun dandeenya. Maaliif gaa'elli mana kiristaanaa biyyaaf addunyaaf kan oolu miti yoo kan jedhu sana kaasnee dhuguma hamma irraa kennamuu qabdu. Abbaan eenyudha barsiisuu kan qabu. Manni kiristaanaa eenyu bakka buufattee fi kan itti kenname kana immoo lallabaa jiru kan immoo bakka sana ga'ee ba'aa jiruuti.
mee akkamitti bakka duraatti deebinu kan jedhu sana gabaabsinee akkasuma jaatuma qophii keenya murtaa'aa. Manni kiristaanaa akka ciititti warra gara isheetti dhufaniif hin barsiisti. Dhuguma hin beekama. Daa'imman hin dhufu. Kutaa daa'immanii keessatti hin baratu. Warri gurguddoonis immoo akkasuma ga'eessa kan ta'an, haadholii kan ta'an, kutaa akkasii kan qabanii fi akkasitti mijatee kan baratan jiru. Namoota ala jiraniifoo akkamitti gahuu hin danda'ama. Kun gahaadha kan jedhu saniif yoo ta'e gahaa miti. Kanuma keessa jiruuf iyyuu garuu hamma barbaachisu sana dargaggoof dargaggeettii mana kiristaanaa mana sanbataa keessa jiru dibataa jiranii sirna dargaggummaa kanatti guddachaa jiran kanaaf kan dursitee kenniteetti maaltu takliifii fudhachiisee borummoo kan biraa yaachisa kan jedhu sana gaafa qabu. Hanqinni jira. Rakkinni jira. Hanqina san egaa guutuun hundumarraa eegama. Abbootiin immoo irra caalaa barsiisuutu barbaachisaadha. Abbootii gaafa jennu abbaa lubbuu kan ta'anii jiru. Abbaan lubbuuwwanii suni hunduma isaaniitiif eegumsi isaanii jechuudha. Qulqullichi Yohaannis sagalee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barreesseera. Boqonnaa 21:15 irratti gaafa laallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrositti imaanaatti kennee ture jedha. Imaanaan itti kennu suni gosa sadiitiif ilmoolee jedheera, haadholee jedheera, akkasumas immoo korphaa kan ta'an. Jarreen kana naaf eegi, naaf bobbaasee jedhee raawwate Yesuus Kiristoos itti kenneera. Inni kun gara mana kiristaanaatti gaafa finnu yookaan fakkeenyummaan isaa maal inni yoo jenne nama mana kiristaanaa keessa jiru sadarkaa hundumarra kan jiru daa'imummaarra kan jiru jira abbootii kan ta'an jiru dargaggeessa kan ta'aniitu jiran jiru. Isaan kana sadeenu haala isaan ittiin jiraatanii fi jireenya isaanii fuuldura barsiisuunii fi itti ibsuun kan abbootiiti. Egaa inni kun haala gahaadhaan baratameera mana dubbataa keessatti ijoollee biratti. Akkamitti akka isaan guddachuu qaban. Abbaan ijoollee gaabbii biratti maatiin ijoollee isaanii akka jajjabeessan keessattuu amma waa'ee naa eegi jettan kana keessatti yoonis jabbii tokko kana gubbaadhaan hoolota koo jedheeti haawwan koo bobbaasi ilmaan koo bobbaasi abbootiiwwan koo garuu eegi jedhe eegumsa keessa eegumsi barbaachisaa jechuudha. Adda baasee eegi jedhama. Eegumsi suni hammam bakka kennuuf akka qabu maaliif boru asirratti ijaarama sirni gaa'elaa boru dhufu sun jechuudha. Inni asirratti xiyyeeffannoo kana abbootiin luboonni lallabdoonni manni kiristaanaa miidiyaan mataan isaa kanarratti ga'een inni oolu qabu mana kiristaanaa keessaa akkamitti ibsitu? Gahaadha jedhamuu hin danda'u. Egaa amma irraatitti gahaadha jechuu hin dandeenyu. Maaliif yeroo gahaa ta'e kun marti maal dhufu? Bu'aa isaati argina ture. Maaliif namni bittinnaa? Waan addunyaa keessatti raawwatamu miti. Warreen addunyaa keessatti badan osoo hin taane mana kiristaanaatiin gaa'elli takliiliidhaan raawwate sirna qurbaanaatiin raawwate maal ta'anii maaliif jigsu? Maaliif diigan? Suni bu'uura qabu jechuudha. Bu'uura saasantu akkamitti ta'uu akka qabu hin baranne hin beekne waan ta'eef santu bu'aa ta'ee nutti mul'achaatu jira jechuudha addunyaa keessatti. Kanaatiif sirnaan barsiisneerra yookaan immoo guutuutti walakkaadha iyyuu jechuu hin dandeenyu. Akkasitti baranneerra beeksifameera jechuun hin danda'amu. Egaa isa saniif immoo tokkoffaa itti gaafatamummaa kan qaban abbootiidha. Abbootiin barsiisuutu barbaachisaadha. Icciitiiwwan kana icciitii kana qofa osoo hin taane mana kiristaanaa keessatti icciitii qofa ta'anii kan hin raawwatamu. Garuu ilma namaatiif fayyina kennuu kan danda'an baay'een jiru. Isaan barsiisuu, gorsuu, akkuma biyyaatitti osoo baramees biyyaaf bu'aa guddaa qaba. Maddi biyyummaa daa'imaa irraa miti addunyaa akkuma biyyaatitti miidiyaawwan jiran irratti hirmaatanii raawwatanii waa'ee gaa'elaa sirriitti osoo barsiisuu danda'anii. Odoo baratame biyyi jiguu irraa oolaa jechuudha. Gaa'elli sun gaafa jigu biyyatu jiga. Maaliif achii jalqabaan maatii keessaa jalqaba biyyummaan keenya waan ta'eef san irratti miidiyaanis akka miidiyaatti irratti hirmaate namni hundumtuu gahee gootee raawwate osoo barsiisuun jiraate osoo baratame mana kiristaanaattis immoo kiristaanonni amanan hundi isaaniitu icciitii kana barachuu beekuu keessattuu dargaggoon qarreewwan qeerroowwan kana sirriitti hubatanii itti seenutu barbaachisaadha. Itti seenanii raawwatanii diigamuudhaaf yookaan adda bahuudhaaf jarjaruurra duraan dursanii barachuu beekuu qalbeeffachuu sanaan booda immoo raawwachuun hin barbaachisa itti gaafatamummaan isaan irras jira waan ta'eef. Isa diige sana jedheemti Waaqayyo innis hin diigama. Isas Waaqayyoon hin diiga waan jedheefu
hojii hamaa hojjetanii waaqayyo irraa immoo gatii hojii hamaa sana argachuudhaan dura hojii san beekutu barbaachisaadha. Dursanii kanarratti immoo filannoo isaanii addunyaa kan godhatan jiru. Egaa akkas ta'e manni kiristaanaa egaa kana akkanaa ta'e yookaan diigee raawwadhee boruuf iltaanii waaqayyo fuulduratti nan gaafatama waan ta'eef as keessa baay'eetuma addunyaa keessa deemuu naa wayyaa jedhanii namoonni immoo addunyaa filatan jiru. Inni sunis badiidha. Dogoggora guddaadha. Namni quba ofii halbeedhaan yookaan shunkurtii kutu yoo mure jalqabeera waan ta'eef fixan jedhu jedhamu. Akkasii hidhata gudunfatee qorichatti godhatee fayya malee deebi'ee gaa'illi mana kiristaanaa hin taane gaa'ila miti jettee mana kiristaanaa sirna qurbaanaa dhiiga foon waaqayyootiin kan hin caafofne gaa'ila jettee waamtu. Kana duraayyuu abbootii farmootiin sirna mana kiristaanaa keessa jiraatan yoo kana raawwachuu dhiisan ta'e har'a haareeffachuu dandeessi jetteeti gatii kana laatteetti bakka kana laatteetti. Kanaaf gaa'illi mana kiristaanaa ala ta'e sirna kanaan hin deemne gaa'ila jedhamu sagaagalummaadha jedhama. Kanaaf kana koottaa har'aayyuu haareeffachuudhaaf balballi banaadha jettee kan yaaddu biyya akka hin banneef addunyaan akka hin banneef akka amma jiru kan akka hin taaneef kan jedhu gubbaadhaatti garuu xiyyeeffannoo guddaan abbootii irratti har'as itti gaafatamummaan guddaan mana kiristaanaa otoo qabduu dubbistee laachuu dhiisuu ishee deebistee ammas mana kiristaanaa waaqayyo irraa siin gaafatamti. Abbootiidha manni kiristaanaa, luboota manni kiristaanaa, lallabdoota manni kiristaanaa. Tokko barbaada. Ishee takkitti sana yoo bade. Hin barbaada maaliif osoo hin barsiisin otoo hin gorsiin cubbuu keetii kun irraa deebii jettee wajjin ta'e ati ofirraa baasteerta. Dhiigni isaa isumarra jiraa jechuudha. Ati akka abboonni keenya yeroo qiddaasee irratti gaabbiin galme qurbaana kana irraan fudhatin jedhanii harka isaanii dhiqatassan. Gaa'ilatu soo kas jedhame. Itti himanii dhiqachuu ofii qulqulluu ta'uutu barbaachisaadha jechuudha. Yoo itti himne garuu dhiigni isaanii nurra jira waan ta'eef egaa xiyyeeffannoon hin barbaachisa dhugaadha. Kanaafuu mee guduunfaa. Egaa xumura keenya irratti maal kaasna akkuma duratti kaasatii turre abbootiin karaa kanaatiin hin adeemne dursanii raawwatanii addunyaadhaa kan walitti dhufan gaa'ela isaanii foon isaa qulqulluutti fidanii dhiiga isaa kabajamaatti fidanii mana kiristaanatti fidanii haaromsachuu danda'u. Har'a seeroon isaan dabarree jechuudha. Akkuma duratti jechaatii turre sana gaabbiin duuqqeerroo nama taasisti waan ta'eef qulqulluu nama taasisti waan ta'eef gara qulqullummaatti gara jireenya isa haaraa kanatti Kiristoos haaressee dullumni akka irra hin jirretti kan jedheetu kan uume kanarratti gara nutti fiduun barbaachisaadha. Obboloonni koo immoo se'echitti yaadatii jiran fuuldura kanatti itti yaadatii jiranii haala amma jenne saniitiin wal kabajuudhaan wal jaalachuudhaan duraan dursinii waaqayyo irraa gaafachuudhaan inni guddaan sana waan ta'e waaqayyo irraa gaafachuudhaan kadhannaadhaan cimuudhaanii qulqullummaa ofii eeggatanii gara kanaatti dhufuun barbaachisaadha. Inni sun bu'uura waan ta'eef jireenya jiraannuutiif addunyaa kanarratti kan dabarsuu qofaaf osoo hin taane fuuldura waaqayyootitti immoo kan dhiyeessinuutiif akka aarsaa qulqulluutitti kan dhiyeessinuutiif bu'uura waan ta'eef karaa saniitiin deemuun nurraa eeggamaa jedhanii yaada koo dabarsaati. Waaqayyoon kan hundumaaf nu gargaaru araarsummaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaam hunda keenya faana ta'u. Ameen. Guddaa isin galateeffannaa Maggaabii Malaaka Tsahaay. Maggaabii Addis Luba Diiba Qulluu dhugumatti waan barbaachisu waan manni kiristaanaa qabdu dhugaan isa jiru kana deebisnee hojii jijjiiruun immoo ga'een kiyyas ga'een mana kiristaanaa ga'een abbummaa ga'een lubummaa ga'een dargaggoo ga'een dargaggeettii ga'een maatii kana keessatti jiraachuun immoo dirqamadha. Yoo har'a jalqabne boru deebi'uudhaaf waaqayyo harki isaa bal'aadha. Har'a isaan hin guduunfamne. Kanaaf deebisee koota gaafa dhufnee barannu manni kiristaanaa balbala ishee karaa afran nu bantee jirti. Fannoo gubbaadha Kiristoos qubeelaa isaa cinkaaraan kaa'isuun har'as akkasumatti jira. Kanaaf deebinee dhufnaan har'as hin dandeenya biyya dhukkubsatte kanas fayyisuu dandeenya. Biyyi kan dhukkubsatte maatii waan dhukkubsateef. Maatiin kan dhukkubsatu immoo gaa'ila dhukkubsateedha. Gaa'ila kana wal'aannachuun kan danda'amu biyya wal'aanuu kan danda'amu gaa'ilichi sirnaan wal'aanname. Har'as deebinee kan dhukkubsate mana yaalaa geessuu dandeenya. Manni yaalaa eenyudha qulqulluun waan isaa faana akka dubbate manni kiristaanaa mana yaalaati. Luboonni ogeessota yaalaati. Fooniif dhiigni waaqayyo qoricha madaa lubbuu buqqisee madaa sana balleessuu hin danda'amu. Guddaa isin galateeffanna sagalee jireenyaa isin dhageessisu yeroo biraas deebitanii qophii akkanarratti akka nu wajjinis yaada gaarii ergaa gaarii dabarsaniif waaqayyo eeyyama isaan ufaa ta'u guddaa galatamaa.
Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii miidiyaa Sotoriyaa yeroo kiristaanotaa kan jedhu kaasnee kiristaanni yeroo barbaada yeroo isaa keessatti immoo maal kennuu fi qabna kan jedhu keessatti isa muumee fangafa ta'e utubaa yeroo kiristaanotaa keessatti sirni gaa'elaa akkamitti darbaa gaa'elli maal fakkaata kutaa lamaffaa keessatti immoo durduubeen gaa'elaa akkamitti seenama jalqaba toon seeniin guyyicha gaa'ela booda maaltu nurraa eeggamuu qaba kan jedhu egaatii malaaka isaa Maggaabii Addis abbaan keenya luba diba kullu jalqabarraa seensarratti yeroo gaa'ela booda jireenya jiraattamu sana qormaata dhufu sana manni kiristaanaa akkamitti keessa akkamitti darbuu qabna dogoggoroon nama mul'achaa jiran kun mana kiristaanaa keessaa waan baaneef dargaggeenyi ajajamu waan dinneef abbootiin lubootaas ga'ee nurraa baa'uu qabnu sana ba'uu waan dinneef kun hundumtuu ta'eera amma bakka barbaannetti bakka keenyatti deemuu dandeenya warri kaleessa dogoggorres abbootiin kaleessa irra kan raawwannes deebinee sirna qurbaanaatiin haareffachuu hin dandeenyu dargaggoonni amma dhufnus barannee hubannee beeknee nu barsiisaa yoo jenne manni kiristaanaa barbaachisee banaadha abbootiin lubootaas Phaaphaasonnis luboonnis lallabdoonnis immoo abbaan gaabbis kan hundumaa bakka ga'etti sirna gaa'elaa barsiisuu qaba maaliif biyyi kan isheen kuftu kan isheen baddu har'as yaaddeessaa keessa kan jirtu sirni gaa'elaa dhukkubsateedha sirna gaa'elaa dhukkubsate kana wal'aanuu kan qabdu manni kiristaanaa abbootiin lubootaa ijoollee gaabbii isaanii dargaggoota qarreef qeerroo gorsoo qaban ergaa kutaa lamaffaa keessatti abbaan keenya malaaka Tsahaay Maggaabii Addis luba diba kullu dabarsanidha sagalee jireenyaa irra deebiidhaan nu dhageessisu isinis egaa qabxii guddaa ergaa guddaa dhaamsa guddaa akkaataa fudhattan gaa'ela keessan boruu fi gadaa gaarii akka argattan abdii guddaa qabna qophii keenya kutaa lamaan dhiyaate kana fakkaata qophii biraa yeroo kiristaanotaatiin walitti deebinaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti waaqayyoo kennaadhaan jaalalaan arjummaadhaan umurii nu tursee kan wajjin miidiyaa Sotoriyaa wajjin akka turu eeyyama isaanuuf haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u galanni giftii keenya Dubree Maariyaamiif galanni fannoo gooftaaf hanga dhumaatti cimnee mana kiristaanaa dhaabbanne mana kiristaanaa haa beeknu mana kiristaanaa haa arginu haa beeknus haa jaallannu akkuma jedhe qulqulluun Yaareed gooftaa miidiyaa Sotoriyaatiin qophii yeroo kiristaanotaa qabnan hordofaan affeerra keenyadha waaqayyo hunduu keenya wajjin haa ta'u nu haa turu.